deebii yeroo hedduu maal fa'aa dubbatama si fakkaate fakkeenyaaf amma Minilik ni haarome masaraa mootummaa keessatti bifa haaraadhaan boolla keessaa ka'ee hojjetame Minilik duraan footoo isaa gaafa ilaallu fokkataa waan bineensa nama nyaatu wayii fakkaatayyuu kaamma garuu masaraa mootummaa keessa jiru xiqqoo ni bareedayyuu bareedamee hojjetame ka birbirsa gooroo jirullee siidaan sun haaromee hojjetame yeroo inni kana hojjetu maal nurratti hojjetaa inni yeroo nuyi maraannee artistoonni Oromoo tokko tokko dubbatee uummanni Oromoos alarraas maalirraas yeroo dubbatu jijjiira beekaadhaa siyaasaaf akka gochuutti jiru jedhu yeroo uummanni keenya tokko tokko beektaa barreeffama dheeraadhaa fi nama dhugaa dubbatu dafeen fudhatu uummanni keenya nama dhugaa dubbatuu fi barreeffama dheeraa dubbisuu fi barreeffamni dheeraas waan nama ifachiisu nama dhugaa dubbatullee dafanii fudhatan namoonni dhugaa dubbatan kun immoo yeroo hedduu achi fageessanii ilaalaniiti lakki Minilik kun nurratti haaramuun qabu jedhaa turan jijjiirama lakki wantaniidhaaf siyaasaa fi jara kana goyoomsuu fi warra naftanyaa kana warra wantanii kana goyoomsaniitu nu tarkaanfachiisuuf jedhan hayyee erga akkas ta'e erga siyaasaaf ta'eeti ka har'aa aayyoon keenya duutus ka manni gubatus ka obbolaa keenya miillirraa citaa jirus siyaasaa fiire akkas taanaan siyaasuma isaaniitiif nurraallee miilla kutaa yeroo jechaadha barra. Kanaafuu jijjiiramni dhufe yoo jiraate mana haadha hiyyeessaa gubu obbolaa keenya miillarraa ciru obboleettii keenya gudeedu haayyoo keenya ulfaan ajjeesu kana kan nuti arguutti jirru. Tole Jaafar asumarratti jijjiirama kanatti warri amanee jijjiirama kana jala deemu jirus jira. Jijjiiramni kun dhugaadhaa jee jechuudha. Hanga takka qeerruma kanaa hanga takka jala oofanii kaan maallaqaan bitanii asii warra jibsiisantu jira. Warra nama arrabsufaa jira yeroo ammaan tanatti. Isaan kana akkamiin ilaalta? Warri nama arrabsu kun dhugaadha isaaniif jijjiirama ta'uu ni danda'a. Waan barbaadan argataniiru waa. Waan barbaadan osoo argachuu baataniiti. Maal barbaadan isaan? Warra akkasii kun warruma jireenya mataa isaanii jireenya dhuunfaa isaanii garaa isaanii guuttachuudhaaf warra jiraachuu fedhanidha malee akkamitti namni osoo ija isaatiin argu mana Oromoo gubatu osoo ija isaatiin argu nama du'u nama dhiigni isaa dhangala'u kana osoo ijaan argu jijjiirama mootummaan kun jijjiirama fideera mootummaan kun biyya jijjiireera mootummaan kun biyya akkas godheera akkamittiin hin danda'amu malee kun warri karaa akkasiirra deemaa jiran warri qabsoo Oromoo kana gufachiisuuf akka inni fuula duratti hin deemneef akka bilisummaan dhugaa hin dhufneef gochuuf yaalii gochaa jiran kun osoo nama arrabsuullee dhiisanii bareeda yaada. Deebii immoo mootummaan kun erga jijjiirama nuun jedheeti jijjiirama dhugaa lafa kaa'ee nutti agarsiisu nu goomsuu dhiise waan qabatamaa tokko kun oolaa jijjiirama kana finneedhe